الشمار كفوني أكم جرتني كبجمتوتا في جالتمتوتا تشاينا لا يانتو أسلا جرجلة ترجمتان نجان كو بكرتن سناقا كو سنجتشون جالدا بقى جراتن بقى إيه جمتن كرارا رفيتن فيديو سني هوجيتشات وجرا informationi haarawata kan please nama kamiyyuu nama naannoo biraatti illee jiru ni fayyada ijaata eeguyyuu informationi kana namoonni baay'een akka dhagaan viidiyoo kana daawwachuu hin dagatin asin jechuun jaaladha warri isinitti tole hundi keessanuyyuu share godhaati wal biraan ga'an isin jedha information illee keessattuu warri manneen jireenyaa bittanii too jirtan jechuudha kan ijaaraa jirtan bakka adda addaatti ka magaalaa bakka xiqqoo magaalaadhaan ala ta'e warri bittan amma saffisa maalitti akka deemaa jiruun ofii kiyyaa'eessa akka wanni jedhee kanaafuyyuu isinin gaa jedhetan viidiyoo kana isin hojjechaa too jira keessattuu ijoolleen baay'een karaa na dubbistan ani keessan himee hin fixu waan ta'eef namoota baay'een fayyadee taran ijoolleen karaa duraan bokkuu shanan keessatti bittanii too jirtanii amma magaalaan bokkuu shananirraa karaa duwwaa sadiititti jijjiiramee too jira bokkuu shanan immoo akkana karaa naannoo biraatti deemee jira jechuudha akkana fagaachaa dhufee too jira karaa waashiitti siqee jira jechuudha bokkuuni kanarraa kan ka'e ka manneen tartiiba qabachaa too jira bakki duraan warroon duraan hojjetanii isinoo kan wanni jedhan karaa biraatti jijjiiramanii jira waan ta'eef mana keessan please dhiyeenya fi fageenya irraa akka sirreeffattaniifan viidiyoo kana hojjechuu kanan dirqame maaliif kan itti baafne dafqaadha kan itti baafne dadhabbiidha warri biyya keessa jiru baay'ee chillaa guddisu dhugaa dubbachuuf jechuudha nuti warri itti dafqatuyyuu beeka waan ta'eefuyyuu inni sunis maaliif akkana jette waggaa jettanii namoonni keessattuu karaa naannoo arsiitti dhufaniitu asitti bitan ni jiru information haaraatti waggaa jiraate nutti bilbilaa jennaan gaafatti bilbilanii namoonni hin dhufne baay'eetu jira jechuudha maaliif ijoolleen bitte asin jiranii biyya arabaa jiru maatiin immoo gaafatti bilbilan baasii qabaayii maaloo qabaa jechaa jiran jechuudha baasiillee odoo qabaate ta'ee kan itti bittan hin caalle magaalaa jala waltitoo jirti jechuudha bokkuu shanan keessattuu ijoolleen karaa adulaalaatti binne jettanii jirtanii waan ta'eefan viidiyoo kana amma adulaalaa miti karaa bokkuu shananitti jijjiiramtee too jirti kanaafuyyuu waraqata keessan sirreeffachuudhaaf dirqama yeroo kanatti argamuun jechuudha keessattuu ji'a kurnaffaa kana keessatti jechuudha isiniin jechuun jaaladha ariifattanii too warroonni mana bittanii mana jireenyaa bittanii too waraqanni keessan yookaan harkatti qabatanii too teessan osoo gandatti sirreessisiifatin jiraatan hoggaa jiraatan dirqama sirreeffachuun keessanii maaliif ammaatitti kan argattan magaalaadhaa gaafa magaalaa keessa walta warra eenyutti dhaqxanii eenyu bira dhaqxan jechuudha kanaafuyyuu egaa hawaashi as kan jiru baay'ee saffisaan akka sirreeffattaniifan qabadhee tolu dhugaa baay'ee carraa hiphootu jira jechuudha maaliif bitaa qofa osoo hin ta'in jijjiirrachuu fi sirreeffachuu gubbaarratti kun informationii isin fayyadudha yeroo baay'ee namni isin rakkoon keenya keessa maalinni maatii hin dhaga'inaa jechuu kooti miti maatii dhaga'uun dirqama kun immoo jireenya baasitti baasne waan ta'eef amma maatiin yeroo baay'ee ni dhaqqabamaa yaada odeeffamaa maal jedhama inni odeeffamu san boru argachuu dhabuu dandeenya kuni jireenya kuni waan biraatiin wal qabatu tokko iyyuu miti jechuudha kuni mana bitachuu jechuun itti jiraachuuf lafuma kanatti itti jiraachuuf gaafa lafa kanaa kaate oggaama faamilii dhabde boorataan qotee si awwaala kanuma icciitiin biraan jiru gaafa maatii arga qabaatte maatiin kee boo'ee si awwaala garuu mana maalinni haga lafa kana jirrutti keessa kan ciisnu keessa kan boqannu kan itti aara galfannu kan itti rabbii keenya galateeffannu hookaan waaqayyoo keenya kan itti galateeffannu jechuudha icciitii biraa of keessatti hin qabu gizee tokko haga lubbuutiin kan wal ga'uutu jira jechuudha sirreeffachuu kana gubbaarratti achi ga'uurra amma yeroodhaan informationii jiru dhaga'anii wanna jedhamu hordofanii wanta jirutti siqanii too yoo amma sirreeffatan boru gatii namaan baasisiisu jechuudha amma odoo lafumaa kaatanii too magaalaa guddittii kana magaalaa Adaamaa deemtanii waan tokkotti baafachuu deemtanii eenyu qabdanii eenyu dhiistanii eenyu yaamtanii eenyu sirreessisiistan baay'ee tokko rakkisaa jechuudha kanaafuyyuu amma yeroo kanatti guyyoota kana keessatti warroonni keessattuyyuu kana zuura Adaamatitti ani kan ganda tokko irratti dubbachaa too jira kan karaa ganda kan information qabu maaliif ijoollee baay'een naannoo kanatti bitanii waan jiran keessattuu ijoollee Arsii bitan naannoo kana waan ija kootiin argeef jechuudha mana kana ka eenyutu bite hoggaan jedhe Arsiidha naan jedhan namoonni baay'eenii garuu dhufanii too hin sirreessine maaliif jennaan nuti daawwallee itti himnee jirra
garuu isaanidha kana baasii qaba meeqa baasanii maalidha waan akkasii faanu gaafata faamiliin nuti garuu gaafa duraa adaraa jedhanii dhugaa ummanni fayyaalessa dhugaa wan dawwalaniitu informationii jiru namatti mochuu waan xiqqaa miti informationii gaafa moslitti manii gana maalitu baa bira geessanii gaafachuu hin dandeessan namni sun ikkoo kan hojjetu ganda keessaa miti informationii biyya keessa jira waan ta'eef informationii dhageessinitti haasa'atu jira namni sunillee immoo akkuma kana ganda hojjeteetii miti informationii jiru sunitti maa jira gana gaafii bira by the way maalinni gaafii baay'ifna nuti akkanuma gaafiin keenyallee bareedo gaafii ijoo ta'e gaafa binnuyyuu odoo qarshii keenyaan baasin gaafii gurguddaa gaafan itti siqnee odoo bitin gaafachuu mirga amma sokkaan jedhu dirqama jechuuf himti dirqamas ni qabna kan itti baafnee binne birriidha birrii xiqqaa miti namni kamuu gaafa mana bitu birrii xiqqishuu miti kan itti baasee too bittu keessattuyyuu shamarri biyya arabaa tokko maalinni nuti wanni goonu akka huqubii yeroo baay'ee kan yaada koo xeddaana jalaa ciccite ani yaannu gana jalaa ciccite waan jedhee to dubbadhu hin beekun isin jedha kanaafuyyuu gizee mana binnu kan gaafa mana jireenyaa bitu deemnu shamarri nuti biyya arabaa jiru qarshii keenyaa miti baay'inaan kan binnu akka huqubiitti hiriyoota baay'eedhaan walitti bu'aa buufne jechuudha kan binnu sababni isaa mana namaa keessa hin sodaanna harkaayyoo odoo qabaanne birrii baay'ee of harkan teechisnu odoo waa ta'e odoo kana keessa qarshiin isaanii badee hoo qarshiin kun kiyya jedhinu waan akkasii jedhinu jechuudha kan ka'edha jechuudha nuti kan birrii biraan teechisne gaafa kan mana jireenyaa bitannu baay'inni keenya bu'aa ijoolleedhaan walitti buufneetidha kan bitannu kanarratti jireenya keenya keessatti nama baay'eetu jira haadhatu jira haadha gargaarraa ijoollee obboleewwan keenyaa barsiisna warri ijoollee qabnu ijoollee keenya barsiisan tanaan illee dubbachaa ture jechuudha nuti ikkoo warra qabeenyatii miti warri shamara biyya arabaa hojjetu tarii feesbuuk irratti tiktok irratti hoggaa namni nama ilaalu shamarri biyya arabaa waan qarshii qabdutti fakkaachuu danda'a nuti san hundaayyuu zeeroodha jechuudha qarshiin qabnu eenyumtu ishiin qabnu ji'aan nutti dhufti ishii keessa wanta baay'ee baasaa deemna kanaafuyyuu kan akkanatti itti dadhabnee aarsaatti baafnee birrii guddaa dhabinne wanta xiqqoodha sirreeffachuu dandeenyu jecha boru akka gatii hin baasne jireenya keessanillee akka ganaa hadhooftu xof jalaa hin jijjiirre waan sirreeffachuu qabdan sirreeffadha isiniin jechuun jaaladha warri biyya ormaa jirtan maatiin keessan akka isinii sirreessu yookaan tiraanispoortii baasan yookaan makiinaa konkolaataa baasan jecha yookaan immoo achitti waan gaafatinu jecha baasin isin baasan akka bishaan isin jalaan dhugne egaa kana hoggaa jen gaafa irra dhaabbatanii yookaan qaama ilaallatutti fudhatamuu danda'a manni keessanillee jechuudha. Kanarra beektan finfinne zuuraa finfinneetti manni akkamitti akka diigamaa ture kun hunduu yookaan tanaan dura informationiin wayii bahee namni osoo itti fayyadamin hafee ta'uu danda'a. Akkuma kanaatitti jechuudha amma kun kara ji'a tokko waan akkasiittidha kan hojjechaa jiranii amma immoo ji'a xumuraa guyyaa xumuraatti irra gahanii jiran jedhu namoota baay'ee ani gaafannaan jechuudha warra mana achii qabanii kun mana eenyuti jennaan akkanatti fagoodhaa kara arsiitii bilbilee fi jirra bilbila nulaataniiti garuu dhufuu hin dandeenye warra jedhetuyyuu jira jechuudha. Kanaafuyyuu warri fagoo jirtan mana keessan ilaalladhaa sirreeffadhaa waan isin fakkaatu waliin wal qabsiifadhaa isin jechuun jaaladha. Ijoollee kun jireenya waan biraatti waan wal qabatu tokko hin qabu. Mana jireenyaa kaakkuman dura dubbadde gaafa duunetti keessatti awwaalamnaa fi miti. Yoo itti jiraanna gaafa duune keessumaa gannee deemne wanti biraa homtuu hin jiru. Eenyumtuu mana ofii jireenyaa keessatti kan awwaalamee jiru. Kanaafuyyuu haga lafa kana irra jiru jireenyi keenya boora'uurra waan gatiitti baasnee binne amma sirreeffachuu qabna isin jechuun jaaladha. Egaa gaafii hoggaa qabaatan ta'ee saanduqa koomentii jalatti naa barreessuun dagatinaayi. Ijoollee biraa sheer godhaati waliin gaa pilis keessa keessanillee waliin gaa. Obboleettumaa akka keessaniittidha jechuudha. Birrii lama birrii shan walitti guurtee ta'u dafqa ofii dhangalaasaa gaafa jenne imimmaan keenya dhangalaasatti birrii kana kaffinnee dhufnu bilaasha akka hin banne obboleewwan keessanillee keessa sheer godhuudhaan waliin gaasiniin jechuun jaaladha. Egaa yaada kanarra isinitti dheeressuu baay'ee isin jaaladha baay'ee isin kabajaa bakka itti nagaa naa ta'a. Haga viidiyoo biraatti walitti deebi'utti baay'ee.